Shama akkam jirtu jaallatamtoota hordoftoota Araaraa fi Miidiyaa ani obboleessa keessan Tolasaadha. Faarfataa Tolasaa Ayyaanaan jedhama. Jaalala Waaqayyoo ta'e yeroo darbee sagalee Waaqayyoo waliin dubbannee turre mata dureen barsiisa yeroo darbee dhaloota kana oolchi save this generation kan jedhu irratti dubbachuuf yaaleen ture. Haa ta'uyyuu malee inni yeroo dheeraa nu jalaa fudhatee ture gara daqiiqaa 40 akkasiin ta'a ture. Har'a garuu amma kana dheeressuu hin barbaadu. Sababi isaas daqiiqaa amma kanaa namni haala garaagaraa keessa taa'ee dhaggeeffachuuf itti ulfaata sababa ta'eef har'a gabaabsee dubbachuu yaada mata duree haaraa qabadhee dhufeera. Haa ta'uyyuu malee garuu ammayyuu taanaan namoota ergaan kun bira hin geenye akka ittiin nageessanii abdiin qabaa. Sababiin isaas sagaleen Waaqayyoo kuni adaraa nutti kennameera. Imaana baannee jirra nuuni sagalee Waaqayyoo kana akka dubbannu dhalootatti akka dubbannu namni hamma afurri Waaqayyoo isaaf gashe namootaaf dubbachuu akka qabu sagalee Waaqayyoo kana nu jajjabeessa gatii ta'ee fi tajaajilli lallabuu qofaanillee faarfachuu qofaanillee akka hin taane lallabi kun akka nama bira ga'u gochuun fi wantoota asirratti dubbannu kun dhimma sagalee Waaqayyoo wal qabate wanti goonu kuni hiriyoota keessaniif qooduun namoota garaagaraaf qooduun namoota garaagaraa kana biraan ga'uun akka tajaajila tokkotti illee fudhatamuu hin danda'a. Kan akka gootan abdiin qaba. Amma yerootti sagalee Waaqayyoo dhageenyudha. Yeroo hafee Waaqayyoon nuuf haa eebbisu. Tolee egaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo koo qusachuuf jecha gaggabaabsee dubbachuun yaalaa ayatan akka dhaggeeffattanii abdiin qaba. Waaqayyos nu gargaara. Har'a mata duree ani qabadhee dhufee wangeela keessaati. Ati garuu garatti gortuu beekii kan jedhu tokko irratti dubbachuu barbaada. Ati garuu garatti gortuu beekii jedhu irratti dubbachuu barbaada. Macaafa keenya gara warra Xiimotewositti kan barreeffame gara Xiimotewositti kan jedhu lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee isa jiru nan dubbisa akkas jedha. Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isaa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf jiru durattis maqaasaa deebi'ee mul'atee mootummaa isaa argisiisu sanaan cimsee sin gorsa. Dubbicha lallabii kun yeroodha kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'ee argami. Nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu obsa hundumaan gorsi barsiisis. Barriitti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibbanii dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaanii tolu isaan barsiisan walitti hin sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uu irraa galagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortuu beeki. Dhiphina obsaan baadhu hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu hojii itti ergamtee guutummaatti raawwadhu jedha. Amma lakkoofsa 5 dubbisee ameen kun sagalee Waaqayyooti. Egaan kutaa kana keessatti ergaa kana kan barreesse Phaawulosidha. Mucaasaa hafuuraa Xiimotewosiif yeroo inni itti barreessu kun yeroodha kun yeroo miti. Kun bakka isaati kun bakka miti. Utuu hin jedhin sagalee Waaqayyoo dubbachuu akka qabnu as keessatti yeroo Phaawulos Xiimotewosiin gorsu ilaalla. Egaan kutaa kana keessatti akkas jedha lakkoofsi 1 Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiranii fi warra du'anitti faraduuf jiru durattis Kiristoos isa warra jiran warra du'anitti faraduuf jiru sana duratti maqaasaa deebi'ee mul'atee mootummaa isaa argisiisu sanaan cimsee sin gorsa. Yesuus Kiristoos hin dhufa inni warra jiranittis warra du'anittis isa faradu sanadha. Kutaa kana keessatti jabeessee kan inni dubbatu Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiranii fi warra du'anitti faraduuf jiru durattis maqaasaa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas argisiisu sanaan cimsee sin gorsa. Deebi'ee dhufee isa ganaa mootummaa isaa argisiisu sanaan cimseen si gorsa. Inni deebi'ee dhufa sababa ta'eef mootummaa isaa mul'isuuf deebi'ee hin dhufa gatii ta'eef inni warra jiranittis warra du'an warra kanaan dura du'ettis warra jiru irrattis isa faraduudha sababa ta'eef. Kanaaf dubbicha lallabii jedha dhaqee lakkoofsa 2 irratti dubbicha lallabii kun yeroodha kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'iitii argami. Yeroo hundumaa qophaa'ii dubbicha lallabii. Kun yeroodha kun yeroo miti hin jedhin qophaa'iitii immoo argami. Yeroo tokko nun yerootti ilaalla.
Lakkii ergan jireenya koo akkasii sirreessee boodanii jireenya koo karaa hafuuraatti deebisaa. Lakki ergan biizinasii gosa sana sirreessee booda, ergan barnoota koo xumuree booda, ergan ergama sana raawwadhee boodanii gara sanaatti deebi'a. Amman sanatti deebi'uuf jireenyi koo naaf hin eeyyamu. Haalan keessa jiru sirrii miti namoonni jedhan jiraachuu danda'u. Kun garuu akka sirrii hin taane kutaa kana keessatti ni ilaala. Kun yeroodha, kun yeroo miti hin jedhiniiti qophaa'ee argame hiikoo. Yesuus dafee dhufa gatii ta'e. Yesuus dhufuuf jira gatii ta'e. Inni warra du'e irrattis hin farada, warra jiru irrattis hin farada sababa ta'eef. Inni mootummaa isaan deebi'ee hin mul'ata sababa ta'eef. Nama balleessaasaa hubachiisi ifadhu. Obsa hundumaan gorsi barsiisis. Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Baratti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira sababa ta'eef maal godhi jedha kutaa kana keessatti nama balleessaasaa hubachiisi. Ifadhu obsaan. Obsa hundumaan gorsi barsiisis. Obsii fi danda'ii fi amala isaa danda'ii fi isa barsiisi. Hubachiisi jedha. Nama balleessaasaa isa hubachiisi. Ifadhu jedha. Har'a dhaloota kana balleessaasaa hin hubachiisnu yoo ta'e, daandiin irra jiru ittiin dubbannu yoo ta'e, yoo hin ifannu ta'e, amala isaanii dandeenye karaa isaan barbaadaniin, kallattii isaan barbaadaniin, miidiyaadhaan haa ta'u, feesbuukii garaagaraan haa ta'u, karaa dhaloota kanatti argachuu dandeenyuun dubbii kana hubachiisuu barsiisuu qabna jechuudha. Maaliif bara tokkotu jira gatii ta'eef. Baratti namoonni dubbii dhugaa kanarraa galagalantu jira. Mammaaksa amantiitti yeroo isaan itti galagalantu jira sababa ta'eef. Yeroo isaan gara qoosaatti jijjiirantu jira. Akkuma yeroo darbe dubbachuuf yaalisan dhimma dhugaatii irratti dubbadhi sana dhugi kan jedhu jira jedhanii yaadu namoonni sababa ta'eef. Wanta gurra isaaniitti tolu duwwaa namoota barsiisan. Atiin guddattaa, atiin jijjiiramtaa, atiin geeddaramtaa, daandii ati irra jirtu sirriidha. Namoota ittiin jedhan ammoo bara keenya keessatti argaa jirra. Dhaloota kana kan hubachiisaa jiru hin jiru. Dhaloota kana kan barsiisaa jiru hin jiru. Dhaloota kana kan daandii sirriirra geggeessaa jiru namoota barsiisan muraasa qofa arganna yoo argannis. Kan achi duuka buutota hedduu horachuudhaaf kan hojjetantu jiru. Namoota gammachiisuudhaaf kan hojjetantu jiru. Dhaloota kana ifachuu hin danda'an. Karaa kee sirreessi ittiin jechuu danda'an jiran namoonni baay'een. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uurraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti goru. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu, hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu, hojiitti ergamte guutummaatti raawwadhu. Ergama keenya raawwachuu qabna. Ergama dhaloota irratti waaqayyoon nutti ilaalla. Kanaaf akka piroojeektii tokkottidha kutaa darbe keessatti kun piroojeektii Save This Generation jedhudha. Dhaloota oolchi kan jedhudha. Kanaaf namoota biraan akka geessan iyyuu kanan isin har'a gaafadhu. Sagaleen kun namoota bira ga'uu akka qabu. Dhaloota bira ga'uu akka qabu. Dhaloonni akka badaa jiru. Dhaloonni hojii seexanaan liqinfamaa akka jiru. Dhaloonni fedhii isaatti akka galagale. Dhaloonni dubbii dhugaa dhaga'uurraa garagalee kan wangeela beekuu qabu abaluu duwwaadha. Waa'ee wangeelaa kan dubbatu abaluu duwwaadha. Namni waa'ee wangeelaa dubbatu mana dhugaatii ittiin argamu. Ani garuu kunuu mana dhugaatii ittiin argama. Suusii garaagaraa keessatti, araada garaagaraa keessatti dhufu. Ani garuu araada kana keessan jira. Sababiisaas ani wangeelaa hin beeku jedhee of sossoba dalee. Yesuus Kiristoos garuu warra jiran irrattis, warra du'ee jiru irrattis faraduuf jira. Mootummaa isaa deebisee mul'isuudhaaf jira. Abbaan dhugaa baasu sun dhufuuf jira. Kanaaf garuu dhaloota kana har'a hubachiisu gara yaada waaqayyootti deebisu. Dubbii dhugaa kanarraa akka isaan hin garagalle gochuun hojii keenyadha. Dhaloota kana waaqayyoodhaaf booji'utu barbaachisa jechuudha. Namoonni amantaadhaan, dooktiriiniidhaan walirraa jiru. Mana amantaadhaan walirraa jiru. Har'a yeroo sagalee waaqayyoo dubbatu namni wal ceepha'uu fi iddoo dogoggoraa barbaada. Mana amantaa arrabsuu barbaada. Garuu dhaloota oolchaa jiru. Dhalooti kun garamitti deemaa jira? Dhaloota kanarratti maaltu hojjechaa jira? Akkuma yeroo darbe dubbadhe dhimma gooftaa Yesuus Kiristoosii wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 4 sana keessatti seexanni Yesuus Kiristoositti ulfina biyya lafaa akka argisiise sana. Kan hundumaa ani siifan kennaa kufiinaaf sagade akkuma jedhe kan. Dhaloota kana har'as ati kufiinaaf sagadii, ati lubbuu keenyaaf kennii ittiin jechaa jira seexanni. Sababi isaas ulfina biyya lafaarra jiru kanan siif kenna. Mana babbareedaa, konkolaataa babbareedaa, jireenya babbareedaa, bakka barbaadde deemtee bashannantaa, jireenya gaarii jiraattaa jedhee dhaloota kanatti dubbachaa jira. Seexanni gatii ta'ee fi dhaloota kana oolchuun abidda kana keessaa butnee baasuun nurra akka jirudha. Ergamni isaa nurra jira.
sirra jira yaa obboleessaa yaa obboleettii, yaa hojjettoota waldaa, yaa hojjettoota sabaa, yaa geggeessitoota nurra jira jechuudha dhimmi kun dhaloota kana oolchuudhaaf. Gara bara dhumaatti dhiyaachaa jirra akkas jedha Phaawulos. Yeroo amanne caalaatti yeroon fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroo fayyina keenya nutti dhiyaateera dammaquu qabna irratti hojjechuu qabna jechuudha sagalee waaqayyoo kana malee yerootti sabagaa asii waamanii inni achi siin taane isa siitu sii ta'ee balleessaa iddoo waldaa tokko hojjetee dhaqee waldaa tokkotti immoo isa jaallatamu simatamu mataarra kaa'atamu jira bara keenya. Kun ta'uu qabu namni balleessaa isaa hubachiisuun ifachuun barsiisuun gaariidha. Baay'ina amantootaa miti bara kana kan barbaachisu. Namni hammam gooftaa Yesuus duukaa bu'ee jira, hammam sagalee waaqayyootti qabamee jira kan jedhu jireenya namootaa kana isaan hubachiisu, isaan barsiisu. Kun immoo yeroodhaa kun yeroo miti hin jedhin yeroo hundumaa qophaa'ee argami. Nama balleessaa, nama ifadhu balleessaa isaa hubachiisi jedha. Obsaan itti siqnee dandeenyee dhaloota kana balleessaa isaa hubachiisuun, barsiisuun, wal barsiisuun barbaachisaa akka ta'edha. Kutaa kana keessatti kan dubbatamaa jiru. Afaan seexanaa harkaa, afaan daabiloos keessa buusuudha dhaloota kana. Maaf seexanni nyaata? Utuu wangeelli jiru maaf bineensi isaan nyaata? Haa oolu dhaloota kana oolchuu qabna nuyi. Dhaloota kana kan waamu baay'eetu jira saabatee. Wal qoqqooduu dhiisnee, dooktiriiniin wal hiruu dhiisnee, lagaan wal hiruu dhiisnee, amantaan garaagaraan wal hiruu dhiisnee dhugaa kana dhalootatti dubbachuudha. Dhaloota hubachiisuudha. Balleessaa isaa itti himuudha. Piroojeektiin barbaachisu dhaloota irratti hojjechuudha. Bara kana waa'ee galii miti. Waa'ee biizinasii miti. Har'a miidiyaa irratti dubbachuun illee biizinasii ta'edha. Foloowersii hedduu horachuuf namni takka wangeela barsiisaa, takka siyaasa keessa dhaqee seenaa, takka dhaqee biyya lafaa waa'ee sirbitootaa dubbata. Kun baay'ee nama taasifsiisa dhugaadha. Faarfattoota ni eegamne irraa, lallabdoota ni eegamne irraa. Waa'ee sirbitootaa guyyaa guyyaatti kan isaan poostii gochaa oolan. Waa'ee siyaasaa kan isaan poostii gochaa oolan. Siyaasaan ilaallatu miti kiristaanota. Iddoo kanarratti kan dubbachuu barbaade. Ergamni keenya maal? Dhaloota balleessaa isaa hubachisuu, ifachuu, gara jireenyaatti deebisuudha. Ati garuu garatti gortu beeki jedha iddoo kanatti. Garatti gorru nuun beekuudha. Iddoo keenya beekuudha nuun. Garatti gortu beeki. Galaanni biyya lafaan nu haree hundumaa duukaa nu haree fuudhee deemuu qabu. Yeroo biyyi ka'ee hoo jedhee iyyuu duukaa hoo jennee iyyuu barbaachisaa miti. Akkas jedhanii barsiisu luba tokkotu. Dinqiin bara biyyi fiigu duukaa fiiguu miti jedhan. Dinqiin bara biyyi fiiguu ofii taa'uudha. Bara biyyi taa'e immoo fiiguutu dinqiidha jedhan. Dhalooti kun wanta inni afarsaa jiru duukaa afarsuun dinqii miti. Bara dhalooti kun waa afarsu ati immoo afarsuu dhiistee teessee dubbii waaqayyoo barsiisuutu dinqiidha. Akka wanta hin taanetti dudduubattaafummaa wayitti yaadamu. Siif hin galle ammayyuu jedhama yeroo itti dhugaa dubbatan, yeroo itti dhugaa barsiisan, yeroo itti dubbiin waaqayyoo akkas jedhanii dhalootatti dubbatanii akka gowwaatti namoonni nama lakkaan jiru. Kun garuu hin barbaachisu. Sagalee kana wal biraan haa geenyu. Kuni dhimma biizinasii miti, kun daldalaaf miti miidiyaa irratti bahanii dubbachuu. Yuutuubii koo kana jalatti wanta barsiisuu barbaadu an adaraan irra jiru kan dubbachuufi. Kallattii kanaan immoo dhalootaan argadhaa laata? Dhalootatti dubbachuu dandeenya laata? Amma naagalee tokko dubbachuuf, amma furrii waaqayyoo naagalee tokko dubbachuuf. Malee kuni daldalaaf miti. It's not business. This non-profit business. Kuni biizinasiin itti profitii argadhu yookiin immoo bu'aatti argadhu miti. Wanta lakkaa'amu miti. Bu'aa immoo qaba. Kun biizinasii lubbuudha. Karaa biraa. Biizinasii lubbuudha. Lubbuu argachuu, sagalee waaqayyootti oolchuu, abidda keessaa butanii baasu. Mammaaksa amantii keessaa namni akka bahu gochuu. Namni waa'ee prosperity isa jedhu kana keessaa bahuu qabama. Waa'ee badhaadhina lallabu, waa'ee jireenya badhaadhina. Jireenya isaa waaqayyo duratti qulqullaa gochuu akka qabu, dubbii waaqayyootti qabamuu akka qabu. Dhugaa gara dhaga'uu irraatii galagalu jedha sagaleen waaqayyo sababa ta'eef dhugaa dhaga'uu kanarraa akka isaan hin galagalle gochuudha. Maraakilii garaa garaa jira biyya keenya. Namni dhukkuba foonitti fayyuu deema bara kana. Garuu lubbuun namootaa baay'ee dhukkubsattee jirti, dhugaa dheebottee jirti, soorri lubbuu dhibee jira. Kan lubbuu sooruu hin jiru. Taayilaan bara kanaa baay'een isaa lubbuu sooraa hin jiru, foon sooruu. Namnis dhimmee kan inni barbaadu waa'ee fayyina foonii, waa'ee jijjiirama, waa'ee badhaadhinaa yaadanan. Kanaaf duraan dursa yeroo darbe dubbadheera akka sagaleen waaqayyo duraan dursa yaada keessan mootummaa waaqayyootti hidhadhaa.
Isa kan akkasumaan akka argachuu qabnu sagaleen waaqayyo akka dubbatu dubbadheen. Namni kun duraan dursa mootummaa waaqayyootti hidhachuu akka qabu. Yesuus Kiristoos seexana ofirraa yeroo qoramu sana keessatti yeroo ulfina biyya lafaatti argisiisu deeminarraa jedhee sagaleedhaan itti dubbatee yeroo beela'ee jiru sanatti immoo namni biddeen qofaan akka hin jiraanne itti dubbatee seexanni Yesuus Kiristoosiin hin dhiisedha yeroos. Wangeela Maatewos boqonnaa 4. Har'as badhaadhinumatti argisiisaa jira seexanni. Waldaa keessatti waa'ee badhaadhinaatu lallabama. Waa'ee jijjiiramaa, waa'ee guddinaa, waa'ee hiyyummaa dagachuu. Namootatti mataa dhukkubbii ta'ee kan jiru waa'ee jireenyaati. Waa'ee jireenya wuddii, jireenyi wuddiidha. Inni sirbus, inni faarfatus, inni lallabus waa'ee jireenya wuddii, jireenyatu wuddiidha. Asirratti eenyuun ceephoo fi naasaa danda'a. Dhaloonni kun dhugaa dhaga'uu irraa kan galagallee. Sagalee waaqayyoo keessatti barreeffame. Ifachuun gaariidha, barsiisuun gaariidha. Ati eenyu kan kana jettu naan jechuu dandeessa. Ani sagalee waaqayyoo irra dhaabadheen dubbachaa jira. Eenyutti sinaafee miti. Warra badhaadhummaa faarfatu, badhaadhummaa lallabu, wanta biyyi lafaa afarsu kaasee afarsu kanatti foloowersii baay'ee sababa qabaniif, jaallatamummaa nama biratti sababa qabanii fi itti naafees miti. Jaallatamummaa horachuufis mitan yeroon kana dubbadhu. Wanta sirriif qajeelaa ta'e dubbiin waaqayyoo akkasiidha. Wal yaadachiisnaadha malee. Waaqayyoo bara baraan isin haa eebbisu. Baay'ee akkanii dhedheekkamee beeka. Garuu gaarummaa fi dogoggora koo natti himaa rakkina hin qabu. Kana dogoggorteetta kana sirradhu jedha. Wal gorsina. Isin irra beekee isin irra caalee miti. Garuu wanta afurii waaqayyoo laphee koo irra kaa'ee dubbachuun gaariidha sababa ta'eef. Waaqayyoo bara baraan isin haa eebbisu. Ammas irra deebiinan jedha. Ergaan kun namoota bira akka ga'u godha. Kun gaarummaa fi daldalaaf miti. Araaraaf miidiyaa follow godha. Subscribe godha. Facebook page jira. YouTube channeliidhaan jira. Akkasumallee Telegram channelillee ni jiraata. Linkii isaa isiniif nan kaa'a. Namoota bira akka ga'u godha. Walii wajjin lallabna gara fuulduraatti. Kun reefuu jalqabbiidha. Kutattaanu keessatti ammas caalaatti sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaaluu dandeenya. Waaqayyoo bara baraan isin haa eebbisu. Isiniin jaalladha. Eebbifama. Guyyaa gaarii qabaadha.